السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني هردفتو تفوزي وروتو جرجرتو بكوجرتنتي نجيم رحمن ربي سولي هاجراتو. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد الرجل يا جماعتي سلاوات بوسا akkasuma baga rabbiin sa'aatii kana nu ga'ee viidiyoo haarawaa walitti nu deebise. Viidiyoo haarawaa ani qabadhee dhufee waa'ee gaaffii keessanii irratti hundaa'eeti isa waa'ee rifeensa namaa baasuuti wal qabatee jechuudha. Innis isa kana gaaffii baay'eetu na gaafatame keessattuu karaa toora tiktokiitiin jechuudha. Osoo gaaffii keessa isiniin deebisiin dura wanta isiniin jechuu barbaadu jira, dhiiras shamarres jechuudha. Wanta tokko fayyadamuu yeroo beeksisu yaa'anii fakkeenyaaf isa kana dibadhaa nama isiniin jedhu san dhuma viidiyoo isaa bakka itti viidiyoo isin ajajamedha qabuutu isaa fakkeenyaaf YouTube irra dhaqaa laalaa jedhee TikTok irra pooste TikTok irra nama gara 30 wayiitu laale YouTube irra garuu nama 600 duwwaadha jechuudha kan laale jechuudha. Maal argisiisa kuni namni waan xiqqoo laalee waan sani jarjaree fiiguu agarsiisa waan ta'eef deemaatii duraan dursa waan san guutuu isaa dhageeffadha achi booda wakka isin dhibdetti gaaffii gaafadha. Fakkeenyaaf viidiyoo tarisaan keessa daqiiqaa 8 ibsa hunda kennee jira. Maalaaf warroo waanuma amma TikTok irra na gaafatan kana anachirra YouTube irratti ibsee jira hunda isaa jechuudha. Kanaaf duraan dursaa viidiyoo guutuu isaa dhageeffadha. Waan kamuu haa ta'u waanuma kamuu haa ta'u fayyadamuu feenaan guutuu viidiyoo sanii hordofaatii dhageeffadha itti fayyadama. Achiin gara kaan sekondii 15 daqiiqaa takka waan akkasii isin beeksisan kana qabattanii fiidanii fuula keessan qaama keessa of hin miidhinaa isin jedha. Kun gorsa fayyaa qulqullummaati. Egaa gara sagantaatti deebi'a amma wantan jechuu barbaade isa kana namoonni baay'een fayyadamanii fi akka isaan fayyada dubbatanii jiran. Egaa mee osoo kan isin himin dura obboleettiin teenya takka waan jette yookaan akkamitti akkasii fayyade poostii gootee jirti isa dhageeffannee walitti deebina. Eeyyan viidiyoo kanatti aan argitanii jirtan akka inni fayyadu na fayyadee yeroo warri na gaafatan jettu obboleettiin teenya galatoom. Akkasuma immoo viidiyoo dheengata tara keessattis obboleettiin teenya takka fayyadee rifeensa isii hanga isii kabaasee viidiyoo isa irratti hojjedhee turee jira. Egaa obboleeyyan kiyyaa duraan dursa akkaataa fayyadamiinsa isaa hordofaa. Jalqaba irratti wanta kana guyyaa 15 guyyaa 10 guyyaa 20 fayyadamtee bu'aa isaa hin argitu. Bu'aa isaa arguuf baatii tokko fayyadamuu qabda. Elbaa kana tokko fittee elbaa biraatti dhufuu qabda. Jalqaba irraa kana warroota nu fayyane jettanii warroota ammoo ammallee gaaffii na gaafatame keessaa warroota sammuu keenya forofforii nu godhee jettantu jira. Eeyyan forofforii namatti godhu akkaataa inni forofforii namatti godhu itti afuuftee akkasumatti dhiiftee borullee kabiraa yoo irraan afuuftee forofforii si godha. Ulaagaa isa itti fayyadamuu qabdu jalqaba irratti rifeensa kaifiltee achi qabdee bakka itti afuufuu feetutti afuufta achi booda rigaa ilkaanii yookaan immoo filaa akkanaa hin jirti ta'a rifeensa yookaan beebii heerii dhiyaatte isiidha akkana guutaa jechuudha. Guutuu isaa haga bakka feetu itti jiistee akkanatti rigda. Akkasuma nyaara keessanis xiqqoo wayyaa sibba kaakkisanii itti afuuftanii akkana gootanii bakka rifeensi itti isin yaaba'uu feetu ka'asiinillee itti godhuu feetan isuma kanan suuta jettanii tartiiba rifeensa keessanii akka isin irraa hin banne itti godhatanii jechuudha. Inni kan warri forofforii jettan ammoo galgala dibattee ganama ol kaatee yeroo fuula dhiqattu daran fuula yeroo 3 dhiqannaa amma nuti warri salaannu miti. Isa yeroo hedduu bishaan itti goonee akkana rinnee dhiquu qabna jechuudha. Rifeensa guddaan tuquu hin qabnu. Bakkuma inni rifeensa nu haa baasuuf feenu qofatti afuuffannee rinnee daqiiqaa 5 bulla ganama yoo kaanu luf goonee dhinnee erga dhinnee geessinee ammallee deebinee rigaa kanaanii akkana goggoonaa jechuudha. Haala sanii foroforiinis walii argita rifeensa keessa nagahaan isinii bahaa jechuudha. Warroonni gaaffii taanu warroonni rifeensi fuula guutuu nu godhee jettan akkaataa inni rifeensa fuula guutuutti nu godhu viidiyoo tara keessatti ibsee jira. Iskaarbii isa ifitti afuufattanii iskaarbiirraan gadi hidhatina. Bakka iskaarbii asitti hiitanii bultan san akkasitti buluu qabdan. Bakki kun akkasumaan buluu qabaa jechuudha. Itti bakka isatti afuufattan iskaarbiitti hidhachuun qabdan. Maaliif iskaarbiin jiinsu yoo asii isa kana tuqe booda nuti as sarkifnee fuula keenya akkana ajjabanna mana namaa keessa dallanna waan ta'eef itti sarkifnaa kalaas fuula keenya guutuu waliin nu gahaa jechuudha. Fakkeenya wanta kana anarrallee gahee jira. Anillee argeera rifeensa bakka ani feene haga asii na baasee ture. Rakkoo isaa maal akka ta'e erga hubadhe irraa deebi'ee dhiisee kennaa rifeensi sun homaa hin jedhu hin bada.
hin sodaatina wantoota rifeensa fuula keessa irraa remove godhu yookaan rifeensa isin irraa kaasu Google keessa search godha barbaadaati sadalee yookaan farmaasii irraa bitadha ofirraa kaasaa rifeensa bakka isin hin feene jechuu barbaada. Itti aansee ani ka fayyadame baatii tokkoo fi akkas naannoo guyyaa 15 guyyaa 20 tamirga fayyadame firee tokko fixeera filee lammaffaa walakkaan gaheera fireen sadaffaa jira. Gaafaan bituu rakkasa ture riyaal 88 au 90 naannoo san ture fireen sadii walitti bara haaramatu yeroo san ka ingiliffaa seenaa jira bara 2022 jechuudha saniif discountii qaba akkasi argadhe. Amma gara qarshii 110 viidiyoo kanarra ilaalaa viidiyoo isin waraabee jira. Akkaataa itti ajajattan warri na gaafattanis viidiyoo kanarraa hanga dhumaatti yoo ilaaltan haala itti ajajattan bakka isin jirtan mana isin jirtan isin geessuu danda'a warri onlaayinii jechuudha. Warri onlaayinii ajajachuu hin dandeenye ammoo faarmaasii bitachuu dandeettan. Faarmaasii ni jira. Faarmaasichaa ni argattani garuu ammoo wanti godhuu qabdan faarmaasitti firee 220 fireen 380 au 177 akkas dhufa. Garuu yeroo onlaayinii bitattan taaksii birrii 10 kafaltanii 125 akkas garaagarummaa mallaqaa qaba. Akkas isiniin jedha firee 3 bitattanii baatii 3 walitti dhabdanii fayyadamuu qabdan. Baatii takkatti guyyaa 10 fayyadamtanii nu fayyadamtanii warri darbitan akkasuma koomentii jala dhuftanii waan hin taane haasoftan namni mallaqa namaa ofii badee nama balleessu yoo jiraate isaaf rabbi beeka. Ani akka kiyyaatti waan na fayyade qofa namaan gaha. Gaafa kana bitee ijoolleen keenya kana gaafatanii jiru hin bitin haga na faayidaa isaa arguutti mallaqa keessan bilaasha hin godhinaa jedha. Adda fakkeenya birrii 60 baastee bittee yoo ati kassarte yoo ani usuu beeku akka ati kassartu akka ati miidhamtu si godhe mallaqni guyyaa birrii riyaali 60 kun guyyaa tokko dalaganiiti waan argamu waan ta'anii fuudhanii fidu mallaqa namaa isaas hin godha jedhee hin yaadu. Ani riyaala 60 miti riyaala 6 taate waan bilaashitti waan nama fayyannetti nama hin ergu. Addi jireenya boru du'aa guyyaa doonu guyyaa kaan hin beennu cubbuu wal ergine gabaa onlaayinii walitti taphachiisnu jechuudha. Bu'aa nama biraa lammii kiyya irratti hin buusisiisu jechuudha. Sharikaa isa kana ani hin oomishu obboleessi kiyya hin oomishu yookaan ammoo lammiin kiyya hin oomishu. Kanaaf jennu cubbuu hin haasa'inaa namni gariin yoo isin fayyadullee baate carraa kiyya jedhaatii itti dhiisa. Qorichi nama hunda fayyisuu dhabuu danda'a, nama hunda ajjeesuu dhabuu danda'a, nama hunda ammoo waan tokko godhuu dhabuu danda'a. Isin galee dhibama tokko osoo dhibamanuu dawaan isaa gargar ta'uu danda'a. Qoricha na fayyisuu dhabuu danda'a. Kanallee itti yaadaa obboleeyyan kiyya akkuma isin jedhe irra deebi'ee isinii hima wanta jalqaba isaa dhageetta haga xumuraa dhageeffadha. Osoo xumura isaa hin argin fiidanii itti fayyadamtanii miidhaa faayidaa isaa osoo addan baafatiin of hin miidhina namallee na baaratina. Maaliif isin himatti deebi'a waan ta'eef akkuma isiniin jedhe gootu ganama dhiittanii kaataniillee isa kanaan filtu galgalallee dibattanii kaatanii isa kanaan sirriitti tolchitanii filtu harkaanlee maasaajii gootan haala sanii furfuriinlee waliin argitan bu'aa keessanis baatii tokko booda ni argitu. Namoonni baay'ee itti fayyadamanii fayyadee jira. Kan isiniin jedha akkuma isinii himee bakka irraa ajajattanis isinii himee jira. Akkamitti akka ajajattan viidiyoo kana ilaalaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti YouTube channel kiyya kana like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Yeroo isinitti tole ammoo waliif illee daddabarsa. Inshallah yeroo gabaabaa booda yoo Rabbiin karaa suudii kana nurraa bane gara biyya keenyaa galee waan gaggaarii hojjechuu barbaada. Ammaaf kan jiru mana madaamii keessa biyya namaa keessa waan ta'eef akka barbaadetti akka fedhe waan fedhe hojjechuu hin danda'u. Namni hundi beektan namni mana namaa keessa jirtan. Kanaaf like gochuun garaa isiniin qabeen isiniin jedha. Warroonni tuktokii irratti daqiiqaa takka dhageeffattan gara YouTube deema guutuu isaa dhageeffadha. Achi booda gaaffii keessan na gaafadhaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtiin keessan nagaa waliin haa ta'u khayrii irra naa tura. Bakkuma jirtanitti nageenyi rahmanni rabbii si walii haa jiraatu isin jechaa isin jaalladha Oromoo kiyya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkaataa tajajachuu dandeettan gatii bareedaan onlaayinii ka argattan jalqaba irratti Play Store seentanii itti aansitanii Amazon jettanii barreessitu haala kana Open jettanii seentanii achi booda ammoo Hair Ground jettanii yoo barreessitan haalaan barreessaa jiru kanaan sirriitti ilaalaa achi booda ni hubattu. Achirraa isa kunoo habbaan tokko karaa onlaayinii riyaal 33 karaa sadalee yookaan faarmaasii ammoo riyaala 60 jechuudha yookaan 59 isa firee sadii yeroo tokko bitachuuf gad ooftanii kunoo
firee sadii ana kanatti bitadhe gaafa dura firee sadii kanas riyaal 88 akkuma viidiyoo irraa argitan san adda immoo riyaala 116 fi saantii 90 kana jechuun riyaala 117 jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyya baay'ee jira heer giraawun hojjettan bifa garagaraati isinii baha jechuu kan masaajii jira ka akka zayitii jira ka xabirra gootanii dhiistan jira bifa baay'ee isinii baha garuu an fayyadame san inni kunillee namoonni baay'ee ni fayyadu jedhu garuu isa buleetu caala jedha warri lamaan fayyadame arge isa warroota bulee baasu buleen kaammaa ni fayyadame kun baasu fidide kana ka fayyadamanii nu baase jedhantu jira kun waan dhagahe tokko irraa jechuudha. Egaa ani isa kanaa miti kajajadhe inni kun 110 inni kun 100 fi qarshii 17 jechuudha halaala 90 fooyyiftu waliin baay'ee na fayyade waan ta'eef isin waan biraallee wantoota feeta as keessatti dabaltanii ajajachuu dandeettu qixxee jechuudha waan mushawara waan guddaa isin hin gaafanne yoo waa biraa itti daddabalatan vaaziliina shaampoo kareema waan garagaraa waan feeta yeroo takka wali qabdanii isa kana wali ajajattan anan fakkeenyaaf gaafa ajajadhu kunu poozishinaa jedha haala kanaanin na dhufe bakka hin jiru jalqaba irratti la maqaa kiyya ittaansee lakkoofsa kiyya ittaansee bakka hin jiru ittaansee bakkuma jiru ittaansee bakkuma jiru dhuma irratti ammoo Kaaldiyaa magaalaa ani keessa jiru ganda an keessa jiru jechuudha itti aansee ammoo haga isaa jira hoom ka jedhu kan inni argitu haala sanii ajajadhe jechuudha kun kana booda wanni isin gaafatu tokko egaa balbala keessa afoo fidee guyyaa 3 keessatti isin biraan gahuudha yookaan yeroo lama isin fida yoo meeshaa baay'ee fiddan an gaafa dura kun riyaal 88 tuqaawii bitadhe wantoota garagaraa itti dabalee xalabe jechuun kunniin meeshaa angaafa ajajadhe kan isin agarsiisaa jiru iimeelii keessaniin bantan jalqaba istoorii kana ni beektu mitiire aappii kamuu iimeelii malee isin fidan jalqaba iimeelii keessanitti galchitu achiin lakkoofsa keessanii ganda bakka jirtani waan hunda walitti qabdanii yeroo takka ajajattu jechuudha. Haala saniin ajajattu woroonni suuraa sana gaafatan kunu isa kana haala kanaan laaltanii nutti mul'anne jedhin har'a deebitanii suuraa sana gaafatina kana fakkaataa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti sheer laayik gochuu hin dagatina hiriyoota keessaniifis daddabarsa baay'ee tokko galatooma waan hundaa itti isin ta'a.